Egaa namoonni baay'een keessan jechuudha gara keessaatiin siimboo chaanala keetirratti maaliif seenaa garagaraa seenaa keessa dabarsaa jirru namoota kaawwaniif akka barnoota ta'u namoonni kun waan barnoota garagaraa akka irraa fudhatan akka waa irraa hubatan maaliif seenaa kennan nurraa fuutee chaanala keetirratti yeroo takka maaliif gadi hin dhiisne jedhanii namoonni na barreessan hedduu baay'eedha jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan nagaa dalagaa fi maal fakkaata na bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya isin jaa hordoftoota kiyya akkam jirtan mee dalagaa maal fakkaata isin bira fayyaan qilleensi akkam isin jedha na bira illee bareeda wallahi alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e egaa abdiin qaba hordoftoota kiyya itti aansuun immoo har'aan tana wanti isin dhufeef nin beekaa isin irraa babbadee jira dhiqoo biizii urraa kan ka'e akka hubattan abdiin qaba viidiyoo akka duraa sanitti isinii hojjetaa hin jiru jechuudha. Asirra yuutuubii kanarratti immoo namni gizee viidiyoo osoo hojjetee dhiqoo addaan kukkute yuutuubii nama hin tamsaasu jechuudha. Viidiyoo nama hojjedhee gadhiisu kana akka kan duraa sanitti tamsaasuu dhiisuu danda'a yookaan facaasuu dhiisuu danda'a. Isin immoo sa'aatii isin bira ga'etti sa'aatii hawwaa gadi isinii dhiisatti ilaala ittiin bohaara ittiin bashannanaa isin hin jedha. Egaa yuutuubii kiyya irratti akkuma isin beektan wantoota garaagaraa gadi isinii dhiisa. Nyaata biyya keenyaa eeguu barbaadan akkasumas oolmaa garaagaraa akkasumallee mootuu meeshaalee babbareeda meeshaalee mana keessaa meeshaalee farniicharaa illee ta'uu danda'a walumaa galatti waa hedduudha jechuudha asirratti gadi isinii dhiisu. Isin ka barnoota qaboo ta'e barnoota irraa fudhachuudhaan ka isin boharsuu ta'e ittiin boharuudhaan ka meeshaa ta'e illee ilaaltanii yaada keessan kennatuudhaan yommuu ordarii godhachuu barbaaddan ordarii godhachuu dandeettan jechuudha. Uffata garaagaraa egaa chaanala siimboo jalatti waan tokko lama miti jechuudha isin argitan. Maatii keessanillee sarpiraayiz gochuu barbaaddan kara keessaatiin heeloo jedhaa waan barbaadan maatii keessan sarpiraayizii godhaa isiniin jedha. Egaa sarpiraayizii kanneen keessa waa hedduutu jira. Uffata ta'uu danda'a, meeshaa bunaa ta'uu danda'a, meeshaa walumaa galatti meeshaa mana keessallee abbaa barbaadanii yoo humni keessan danda'e sarpiraayizii gochuu dandeettan yookaan gammachiisuu dandeettan asbeeza garaagaraas uffatas jechuudha. Egaa har'aan tana mootu wanti tokko isin mariisisuu barbaade gara keessan dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wantoota akkanaa kana gizee namni ture jechuudha. Namni kana yaada naaf qoode waan akkanaa kana asirratti maaliif gadi hin dhiisne namoonni garaagaraa seenaa ofii keessatti waa hedduu dabarsanii seenaa namoota garaagaraa nama baay'eefillee barnoota ta'uu danda'a irraa waa hubatuu danda'anii akkasumas gaafa jireenya keessatti waa hedduu si mudatu ati qofti gaafa cinqamtuu fi gaafa namaa qooddee namni sun yaada namni tokkoo fi namni dhibbi tokkoo miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaadni siimbootii fi yaadni hordoftoota yaada garaagaraati jechuudha namni kan burqisiisu. Anis yaada mataa kiyyaa qaba namni birallee yaada mataa isaa qaba. Yaadonni baay'een bakka takkatti walitti yogguu qabaman ni ilaalamanii achi keessatti yaadni fooyya'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama wanti garaagaraa mudate san asirratti gaafa inni seenaa isaa keessaa naa hima ani immoo isiniif dubbisa jechuudha. Kanatti gara viidiyootiin isin immoo yaada irratti kennitan jechuudha. Nama abbicha seenaa asirratti natti ergisaniif illee jechuudha. Tariitii namni tokko gaafa wanti ulfaataa ta'e wanti salphaan isa mudate sammuun nama kamituu ni jinqama. Yeroo sanitti gaafa viidiyoo kanatti seenaa nama tokko jedhee isin dubbise isin hordoftoonni baay'eedha waan ta'eef yaada ofii keessanii qabdan osoo isin ta'e akkam akka gootan osoo isin ta'e yaadni keessan maali kan jedhu hundi keessanuu namni isinitti tole namni barbaadan ni barreessitaniif jechuudha abbicha viidiyoo ani gadhiisuuf sanii. Inni sun immoo jala deemee yaada keessan ilaaluudhaan haga takka tasgabbii argachuu danda'a. Akkasumas yaada waliigalaa hunda isaatu dubbisee gara tarkaanfii itti aanutti deemuu danda'a jechuudha. Maaliif gaafa ati hedduu takka waan garaagaraatiin sammuu keessi dhiphate kophaa keetettee isuma yaadde daranuu keessi kee dhiphate jechuudha. Garuu gaafa namaa qooddee isin warraa ilaala gaafa cinqamtanii nama tokko wajjin namni yeroo ammaa kan itti haasa'an hin jiru malee jechuudha. Maaliif yeroodha osoo jiraate akkasitti nama wajjin haasoftan haga tokko isin irraa qalal jedha jechuudha. Kanaafuu gara yaada kiyyaatti isin dabarsa. Jidduumaan immoo namoonni diriyaa garaagaraa barbaadan na biratti ni argattan isinitti agarsiisa. Duriyaa babbareedatu na bira jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallah hedduu takka babbareeda. Namoonni barbaadan maatii keessan firoota keessan sarpiraayizii gochuu dandeettanii. Duriyaawwan kunniin gatiin isallee qalal kan jedhe wanni isallee kan ulfaatu miti. Waa maashaallah diizaayinii isallee baay'ee babbareeda jechuudha. Namoota barbaadanii ordarii godhuu dandeettanii. Waa maashaallah kalarii kana yeroo sadaffamu akkas bituu kiyya hedduu takka bareeda. Bal'aadha jechuudha nama taa'ee waan hin ligga'eef malee
kuno kuni onni isaati usi isaati. Kun immoo ka guutuuti jechuudha diriyachaa wal fakkaata maashaallah hedduutu akka bareeda jechuudha hordoftoota kiyyaa kuni ka hodhamee caafiin isaa kun akkana qaqqamsiifamee waan hundi sirraa'ee usilibsiin sallee gogoraan isaa haala bareedaa ta'een hodhisiifameeti jechuudha kan qophaa'edha laastikii lama hodhisiifame kuni laastikii lama hodhisiifamuun isaa maaliif bareeda ta'a ጊዜ ድሪያ ከነገር ሱቀተን ነማ ቀባ ጀቹዳ በርተኒ ላስቲክ ቀሎ ተነተከ ይውታት ነማን ቀበቱ ለማን ደሙ ቀባ አከነቲ ኡማቴ ቀርሽኩ መሻኒፍ ይበሻል ድሪያ ኩን ጀቹዳ ዋሁን ለወዳን ይሳጥ ሙራቴ ገሩ ሞቱ አከቲ ነው ወተኒ ሞቱ አከነት አከኛ ጋም ኩን ነው ሲፋሚ ማለ ይዱ አከነት ይደ አከነት ጊዜ በርባደ እቺ ይሳይ ኩዳን ነው አንዱን ክሊስ ባይ ተከበረቲ ቡዲ ገንደ ኩን ሞ ቀርሽኩ መሻን አከነ yoo wadamne jedhamoo mashanii dhibbashanii namoonni barbaadan gosa hedduun qaba keelloon qaba warqaammaa wayiitiinis ni qaba oomoo samaawiin illee ni qaba karaa halluu garaagaraatiin qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa kana fakkeenyuma isinitti agarsiise malee halluu hedduun qaba suura irratti isiniif kaa'an ture yeroo baay'ee adistooriileen godha achi ilaaltanii kan barbaadan natti erguu dandeettan jechuudha itti aansuun immoo shaarbii wanta ni illee gisee barbaadan itti aansuun kun maashaallah shaarbii babbareedatu jira jechuudha na biratti kun waaw hedduutu akka babbareeddi yoo barbaadan diriyaa wajjin yoo barbaadan akkanatti addasii waaw እናንተ waan adiin irraa hin bareedaadha ani waan adiin uffadhee hin beeku waan adii waan diimaa waan boora uffadhee hin beeku garuu ni bareedditunis waaw maashaallah akkanatti diriyaa wajjinis bitachuu dandeettanii kophaa isillee akkanatti bitachuu dandeettan kophaa isii qarshii 1000 shaarbiin jechuudha waaw maashaallah hedduutu akka bareeddi hordoftoota kiyyaa isii tanaan jirti hallullee baay'ee qabdi tunis jirti waaw laala bal'oodha jechuudha bal'oodha akka barbaadanitti waan barbaadan uffatan tunis ni bareeddi maashaallah hunduu ni bareeda dhugaa dubbachuuf qarshiin isii tokko maqarshii 1000 kophaa isaatti jechuudha garuu diriyaa wajjin yoo barbaadan diriyaa isa fakkaatu wajjin orderii godhachuu dandeettanii akkasii hordoftoota kiyyaa akkasumallee yeroo amma ganna waan ta'eef qorra uffata hawwata kootii fufurdaa ugu barbaadan kootii babbareeda na biraan argattanii amma hundisaatu viidiyoo keessa galchuun dhikkoosi sa'aatiin irraa fudhata garuu uffata hawwata illee akkasumas shaalii garagara akkasumas uffata bindisiisaa kan dhiiraa jechuudha hundisaatu na biratti ni argattanii karaa WhatsAppiitiin heloo jedha egaa isiniin jedha kallattii manimootu karaa yaada dura qabaadhee isin dhufee agatu qirri isin beetti yoo isin deebisu hundi keessanuu jechuudha yaada namni isiniin ga'e kana anis hordoftoota kiyya tokkositti na barreesse nama hedduutu seenaa an dabarse siifin galmeessaa ati mootu YouTube irratti gadhiisi hiriyoonni kiyya yookaan mootu shamarran baay'een waan takka akkanaa kana isaa mudatuu danda'a kanaafuu barnoota irraa argachuu danda'anii ati YouTube irratti gadhiisi YouTubein kee namoota hedduu bira ga'a waan ta'eef seenaan amma namoota garagaraa mana garagaraa keessa jiru barnoota namaaf ta'uu danda'a waan ta'eef YouTube irratti gadhiisi maal jettaa namoota naan jedhe hedduu takka nama baay'een naan jedhaa ture garuu dura ima cadhise amma mootu kunoo yeroo akka carraa ta'e guyyaa har'aa kana isa qabadhee isin dhufe jechuudha kanaaf yaada keessan kooment irratti naa barreessa yoo isin hin galle ta'e yaannichi maal isinitti fakkaate jiruuf jireenya keessatti bultii keessatti ta'uu ni mala bakka dalagaatti ta'uu ni mala egaa waa hedduutu nama mudata jiruuf jireenya keessatti jechuudha wantoota hedduu san keessaa namni abbichi seenaa ofii naa barreessisuun egaa seenaa ofii irratti seenaa ofii sanaaf barreessaa maqaa ofii osoo hin dhaatiin karaa WhatsAppiitiin lakkoofsi kiyya asirraa fudhatee karaa WhatsAppiitiin naa barreesse jechuudha ani immoo barreeffama san karaa sagaleetti jijjiiree maqaa nama sanii osoo hin dhayin wanti akkana keessa jira wanti akkanaatti nu mudatee jira waan kana mee maal godhu isin maal jettanii jedhee abbichi gisee barreeffate isin biraan gaa jechuudha akkanatti isin immootu ilaaltanii haalaan dubbisuun yookaan immoo haala istoorii nama isaa yookaan seenaa nama sanii ani isin biraan bareechee qindeessee isin biraan gaa isin immoo laaltanii ilaalcha mataa keessanii osoo akkana goote akkana osoo akkana ta'e akkana jettanii laaltanii koomentii naa barreessitan jechuudha akkasumas isinillee wanti akkanallee ni jira aadaa jettanii haga tokko barnoota irraa fudhachuu dandeetta yoo waan barnoota nama kennu ta'e jechuudha akkasumas yoo haala jiruuf jireenya keessatti of eeggannoo akkamii akka godhuu qabdan
Egaa seenaa sanarratti hundooftanii haga tokko jechuudha keessatti ilaaltanii isinis. Kanaaf maal jettan yaada keessan naa barreessaa hundi keessanuu koomentii ni eega jechuudha. Namoota hedduutu karaa keessaatiin tureera kan naa barreessan seenaa kana YouTube irratti nu baasi. Hordoftoonni kee maal akka jedhan dhagahuu barbaanna. Yaani nama tokkootirra yaani nama hedduu walitti qabanii gize ilaalan yaada garagaraatti jechuudha. Namni hedduu waan kennuuf yaada garagaraa san walitti bakka tokkotti gize ilaalan haga tokko yaada nama san dhagahuu barbaada nama jedhee naa barreessa hedduu jira. Kanaafuu isin kuni akka mariititti isin mariisaa jira. Yoo isin bareeda jettanii koomentii keessan laalee isin bareeda ta'uu isaa yaadni kun dansaa ta'uu isaa naa mirkaneessitan ani immoo seenaa namarraa fudhee asirratti isiniif gadhiisa jechuudha. Isinii gala jedheeti yaada. Saniin booda abbichi sun viidiyoo san jala seenee ilaalcha namaa san dubbisee haga tokko waan ta'uu qabu fi akkam akka godhuu qabu kallattiimaan waan namni jedhe godhu osoo hin taane ilaalcha nama hedduu san wal bira qabee ilaala jechuudha akka ofii wajjin. Egaa akkasii mariin kiyya maal akka jettan hin beeku. Warri isinirraa bade immoo dhiifama guddaa isiniin jedha. Kunuun jira koomentii hunda keessaniitu ni eega. Akka isin ijaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammoo obsaan na waliin turtan warroonni yaadni isiniin galin immoo koomentii barreessaa nuun galle yaadni jedha. Hordoftoota kiyya hundi keessanuu warri biyya alaas biyya keessas bakka kamuu ta'ettanii warri na daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja mara keessanuu hamtuun isiniin gahini gaariin isiniin darbin yookaan kayiriin isiniin darban isiniin jedha rabbi fayyaa isin haa kennu. Egaa akkasiin jaa hordoftoota kiyya waan kana akka yaadatti kennitan hundi keessanuu isin eega. Namoonni meeshaa garagaraa barbaadan immoo karaa WhatsAppiitiin heloo jedha. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 73 karaa WhatsAppiitiin heloo jedha. Imoon illee ni dalaga garuu namoonni baay'een WhatsAppiin keenya hojjetu warri jettan jalqaba lakkoofsa kana maqaa barbaadanii seefii godhaa eegas booda WhatsApp irratti sarchii gootan jechuudha. So seefiin godhin isinii bahuu dhiisuu danda'a. Dura seefii godhadhaa lakkoofsa kana eega seefii godhatanii booda sarchii gootan jechuudha WhatsApp irratti. Yoo WhatsAppiin isin deemootu imo irratti jechuudha. Akkana isiniin jedha meeshaa mana keessaa farnichara garagaraa Arabiyaa Majalisii waan barbaadan orderii godhachuu dandeettanii. Egaa isinitti dheeressee viidiyoo biyya kanarraa kana fakkaata hin banne ni jira. Viidiyoo biraatti inshallah bal'inaan walitti deebina. Hangas tuuti keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa qabaadhaa isin jaaladha isin kabaja. Viidiyoon tariitii halkan gabuu danda'a. Halkan keerii isiniif haa ta'u mara keessanuu. Bye bye.